Harka fuudhee jaalatamtoota akka kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii akkam jirtu nagaa jirtu nagaa kootii galata waaqayyoo bakka nagaa taatanii arras viidiyoo haaraadhaan dhufee jira akka jaalatan akka waa xiqqoo ishee irraa bartanii abdiin qaba. Warri yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaa dhufta subscribe gochuudhaan maatii ta'a akkasumas immoo mallattoo bilbilaa gadhuquudha yeroo hundumaa viidiyoon ani gadhiisu daddafee akkasiin bira ga'u gochuu ni dandeessanii har'ammoo jechuudha wanti ani qabadhee dhufe waa'ee hiriyummaa ilaalchise. Hiriyummaa kamiyyuu haa ta'uu dhiiraaf dubartii haa ta'uu dubartiif dubartii haa ta'uu dhiiraaf dhiira haa ta'uu hiriyummaa beektan mitiire hiriyummaa yookiin immoo walitti dhufeenya nuti namoota wajjin qabnu akkam ta'uu qaba yookiin immoo akkamiin jabaachuu qaba kan jedhu ilaalchise waan xiqqoo isin barsiisuun barbaada amma nuufii kiyyaa beeku amma nuufii kiyyaa jireenya kiyya irratti waan mudate jechuudha akkasumas immoo namoota wajjin akkamitti akka jiraannu baay'een keenya akkaataa hiriyummaa hiriyaa keenya wajjin dhiiras haa ta'uu durbas haa ta'uu hiriyaa jaalalaatis haa ta'uu akkaataa wajjin ittiin jiraannu hin beeknu yookiin immoo dandeettii wajjin jiraachuu hin qabnu jechuudha baay'een keenya anumayyuu dabalatee jechaadha akkam ta'a yeroo baay'ee amalli keenya fakkeenyaaf amala haaruu qabaachuu dandeenya amala obsaa qabaachuu dandeenya amala garagaraa qaba namni kamiyyuu jechuudha dhiiras ta'ee durba ta'ee amala garagaraa qaba yeroo tokko namoota wajjin namoota jaalalaaf nutti dhiyaatanis haa ta'u akkasumas immoo hiriyummaa normaalii bakka hiriyummaa beekamu miti dhiiraaf dhiiras ta'uu danda'a dubartii ta'uu danda'a dhiiraaf dubartii ta'uu danda'a akkaataa itti waliin jiraannu jechuudha tokkoffaa dhiiraaf dubartii taatanii yeroo jalqaba akka obbolummaatti walitti siqxanii jennaan jaalala keessan yookiin immoo walitti dhufeenya keessan akkuma obbolummaatti amma dhumaatti osoo waliin deemtanii baay'ee namatti tola fakkeenyaaf yeroo tokko dhiiraaf durba taane hiriyaa qabna miti hundumti keenya iyyuu hiriyaa dhiiraas taane dhiiraaf durba taane normaalii sister brotherly jechuudha akka obboleechaaf obboleettiitti wajjiniin jiraanna miti dhiira wajjiniin so gaafa wajjiniin jiraannee jennu hojiidhaaf jennee sa'aatii dheeraa waliin dabarsuu dandeenya waliin qalladuu dandeenya wanta adda addaa waliin dabarsuu dandeenya so as biratti jechuudha wanti nu yaaduu qabnu yeroo hundumaayyuu obbolummaa taanaan walitti dhufeenyi keenya akkuma obbolummaatti ta'uu qaba jedhee yaada maaliif fakkeenyaaf nama tokko akka obboleessa keessanitti jaalatanii jennaan yoomiyyuu na jaalataa waa jaalala naaf qaba yookiin immoo jaalala naaf qabdi jedhee dhiirtillee yaaduu dhiisuu danda'a shamarreen takkallee gaafa dhiirri wanta jaalala biraa keessa seenee yaadu ishiin immoo yaaduu dhiisuu dandeessi jechuudha so asirratti walitti bu'iinsiin dhufaa jechuudha inni lammataa maalidha amalli keessan aaruu yookiin immoo amala aaruu yoo qabaattan yookiin immoo amala muufachuu wanta adda addaati amala keenya keessa kan jiru jechuudha yaw anumallee dabalatee jechuu koodii barbaade so nuti namarraa addaa miti nuyi hundinuu nama kanaafuu wanta akkasii gaafa nu qunnamu tokkoffaa amala keenya wal danda'u amma fakkeenyaaf akkam seetan namoonni nuti wajjin jiraatu yookiin akka maatillee ta'uu danda'a obboleewwan ta'uu danda'a hiriyummaa ta'uu danda'a akkuma isin jedhee hiriyaa jaalalaa ta'uu danda'a so gaafa nuti amala akkasitti arginu amala aaruu namni qabu tokko yeroo hundumaa amala aaruu daddafee isinitti haaraa yoo ta'e amala isaa bartaniirtan amala daddafee aaruu akka qabu namni sun dubartii isaa taatu dhiira so kana danda'uudhaaf of qopheessuu qabdan jechuudha inni biraa immoo amala muufachuu yookiin amala kamiyyuu haa ta'u danda'uudhaaf wanta isin jettu san danda'uudhaaf wanta inni isin jedhu san yookiin immoo amala inni sitti argisiisu san danda'uudhaaf of qopheessuudha jechuudha kan qabnu fakkeenyaaf akkas ta'uu baannaan laalama fakkeenyaaf nama aaru tokko wajjin jiraachuu hin dandeenyu taanaan yookiin nama muufatu tokko wajjin jiraachuu hin dandeenyu taanaan hiriyaan nu waliin yookiin immoo namni nuuf hin barakatu jechuudha maal seetanii amma fakkeenyaaf namni tokko amaluma isaati hiriyaa jijjiiruu jaallata baay'ee shamarranis taatee shamarree dubaraa
hiriyaa kana qabatti kana baay'ee hiriyaa babba'isu kan jaalatan jira. Amma waa'ee jaalalaatiin miti kana isaa hiriyuma shamarraniitu baay'isuu dandeessee jechuudha shamarreen takka. Yookiin immoo hiriyaa jaalalaatis immoo amala ishiisan jechuudha. Amalaan maal inni wanni rakkoon as bira jiru sababbiin ishiin dhiira itti jijjiirtu yookiin immoo shamarree dubaraatillee jijjiirtu sababbii maaliitiif akka ta'e beektanii tokkoffaa amala ishiisa wajjiniin waliin deemu jechuudha. Amala namni sun qabuu fi amala ishiin qabdu. Kanaafuu wal danda'u. Lamaan kee dhiiraafis dubaafis wanti nani jechaa jiru jechuudha. Wal danda'u. Dirqama wal danda'u. Wal danda'uun hin jiru taanaan dhiirtillee durbiif durbillee dhiirrillee walii galuu hin danda'u. Yeroo baay'ee garuu shamarran biratti jechuudha. Wanta akkasii kan uumamu keessattuu hiriyaa jaalalaa amma fakkeenyaaf hiriyaa jaalalaa dhiira tokko wajjin wal bartanii xiqqoo ishee wajjin jiraatanii amma immoo sadiistanii kan biraa qabattanii amma immoo isa wajjin wal loltanii amma immoo kan biraa qabattanii yeroo wanta akkanaa uumamu maal akka uumamu beektanii maatii keessan biratti yookiin immoo hiriyoota keessan biratti amala gaarii nama hin qabne yookiin immoo akka durriyeetitti ilaalamuu dandeessu. Nooma tiraati durriye miti anaan galchu ani durriye akkan taate ati akka durriyen taane of beekta garuu namni biraa durriye siin jechuu danda'a jechuudha. Yookiin immoo nama amala badaa qabu jechuudha. Hin beektu durriye jechuun maal akka ta'e jechuudha hundumti keessaanuu. So kanaafuu nuti nama jijjiiruun baasa wayii homaa wantumti nuuf itti ta'u nuyi ta'u tokkuma. Keessattuu hiriyaa jaalalaa kan jijjiirtan taanaan jechuudha. Dhugaas ni jedha akka suusisan jechuudha. Amma fakkeenyaaf meelala dhiirota baay'ee naannoo keessanitti ta'uu danda'a fira keessan keessa ta'uu danda'a dhiirota dubartii hedduu wajjiniin wanta adda addaa raawwatu yoo siin qunnamee beekate dhumarra dubartiin inni fuudhu dubartii kashalabbee dhugaa rabbi dubartii bakka durriyyee laayifii akkuma isaasan cafacaftee dabarsite kan inni fuudhu jechuudha akkaataa so yookaan immoo kan umurii isaa wajjiniin waliin hin deemne dhugaa isiniin jedha 100% ergitanyaa ta'e kanaan isinitti himu jechuudha. Nama gaariin hin aggatamu yookiin immoo hin qunnamu jechuudha. So kanaafuu amala jijjiiruu maaliif seetan amala laas takka waliin gaafa wal baree isa wajjin laayifii adda addaa dabarsee maal jedhee ambiraa qabatee ambiraa sunis immoo dhufti kan duraa isaniyyuu wayya kan ishee caaltu barbaadu deema inni beeki kan duraa isaniyyuu wayyatuun immoo kan biraa qabata ammas akkasuma jecha bara dabarsee jechuudha. So kun immoo tokkoffaa kaamantaatti sirrii miti lammaffaa immoo keessattuu shamarran irratti miidhaa guddaa geessisa jechuudha. Miidhaa guddaa. Kanaafuu nuti maalidha gochuu kan qabnu amala keenya amala wal danda'uu qabaachuu akkasumas immoo amala keenya namni nuti wajjin jiraannu nuuf beekuu qaba. Akkasumas immoo wal danda'uu namni isin wajjin jiraatu tokko dafee aara yoo ta'e yookiin immoo dafee nama wal lola yookiin immoo dafee muufata yoo ta'e amala isaasan danda'uudhaaf of qopheessuudha kan qabdan jechuudha. Amala wanta adda addaa bu'aacii dabarsitan immoo hin jibbina. Amma fakkeenyaaf rakkoo garaagaraa jaalallee keessa wajjin haa ta'u hiriyaa dubartii hiriyaa dhiiraa kan wajjin iyyuu yeroo jiraatan rakkoo gurguddaa dabarsuu dandeessa. Rakkoo gurguddaa dabarsitan kun immoo homaa rakkoon qabu jaalalli keessan akka cimu yookiin immoo walitti dhufeenyi keessan akka cimu godha malee akkasiin gargar baatan isiniin godhu jechuudha. Jireenya namni kamiyyuu addunyaa kanarratti waan humti hunduu qajeelee fi itti tolee kan jiraatu hin jiru. Namni kamiyyuu xiqqaadha amma guddaatitti jechuudha qormaata garaagaraa dabarsee jireenya jiraata. So isinis wanta haaraa akkasinitti fakkaannee wanti isin jireenya keessatti dabarsitan normaalii akka ta'e beektanii gaduma qabdanii akka dabarsitanii isintu barbaada jechaadha. So viidiyoon ani har'a qabadhee dhufe kana fakkaata. Yoo jaallattan laayikii sheerii godha. Akkasumas koomentii na barreessaa yaada keessaniif galatoomaa isinan jaalladhaa turtii gaarii isiniif hawwa hunduma keessaniif hojjaa.